Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya Feesbuukiin amma waan haaraa qabatee dhufee jira. Duraan fooloo ni mul'isa ture. Amma garuu fooloo akkaataa inni mul'anne godhe. Walumaan ilaallaa kabiras dabalatee jechuudha akkaataa itti isin gara fireendiidhaa gara foolootti deeffattan isin agarsiisaa nafaan turtii gaarii godhaati. Viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan hiriyoottan keessaniif daddabarsaan isiniin jedha. Inni kanaafuu walumaan ilaallaa nafaan turtii gaarii godhaa. Amma jechuudha as keessatti kiyya akkuma argitanu kun walumaan ilaallaa jechuudha. Kun akkasitti intinirra jira jechuudha. Fooloo irra jira. Kabiras akkaataa adiirra jira jechuudha. Akkaataa inni itti fooloo gara foolootti deebi'u walumaa ilaallaa. Amma jechuudha akkaataa isin ittiin gara fooloo irra keetan isin agarsiisa. Asirratti gubbaa kana ni tuqaastanii jechuudha. Bakka sarara sadii kanaa jechuudha. Bakka kana ni tuqaaftanii yoo nakate isin dhufa malleetu bakka kana jechuudha. Bakka sitingii jedhu kana ni tuqaaftanii achii booda ol harkiftan jechuudha. Ol harkiftanii achii booda bakka kana keetan jechuudha. Followers and public bakka jedhu kana ni tuqaaftan jechuudha. Kunoo bakka kana ni tuqaaftanii achii booda akkatti isin dhufa tokkoffaa irratti ilaallu. Tokkoffaa irratti kunoo bakka kana jechuudha. Bakka friend jedhu kana ni tuqaaftanii lammaffaa sadaffaa walumaa ilaalla. Tokkoffaa kana kunoo bakka public jedhu kana keettanii jechuudha. Okay walii galleemi. Ammallee kattaanu kan lammaffaa kana akkasuma public irra keettanii sallee jechuudha. Friend irraa gara public jechuudha. Akkasuma kattaanu akkasuma public irra keettanii jechuudha. Isa kamira keettu public jedhaa jiru kuni isa olii kana irra keettu jechuudha. Kana nama isin agarsiisee darbeellee kattaanu akkasuma public kana irra keettu jechuudha. Kunoo jechuudha. Ammallee kagadii kanallee akkasuma public irra keettu jechuudha. Kunoo kanarra keettu jechuudha. Akkasuma kaitaanullee jechuudha. Public ka jedhu kanallee irra keettan jechuudha. Kanaafuu akkasitti hunda isaa yoo akkasitti deeffattanii addeebitaniitu ammalleetu dabalataan jechuudha. Karaa isin ittiin fooloo guddaa argattanu karaa ittiin namni hordoftoonni hedduun isin daawwatu kunoo jechuudha. Bakka kanarra keettu jechuudha. Kunoo kanarra keettu jechuudha. Kunoo bakka kanaa jechuudha. Yoo kanarra keettu achi booda gubbaa kana ni argitu. Bakka kana keettu jechuudha. Isallee akkasuma maal gootanii kagadii kanarra keettan jechuudha. Isa gadii kanarra keettanii jechuudha kunoo. Isan sararratti isiniif mara kanarra keettanii jechuudha kunoo. Isin galeemi akkasitti irra keettanii jechuudha. Ammallee kaattaanu akkasuma friendis ka jedhu kana akkasitti ammallee isallee jechuudha. Public irra keessanii isa bakka kana keessanii jechuudha. Isin galeemi kunoo bakka kana as keessanii jechuudha. Akkasitti of duuba deebitanii ilaaltanii jechuudha. Mee jechuudha amma walumaan ilaalla. Kiyyaa jechuudha. Ammas dabalatee wanneen isin barsiisuu qabu. Dabalataan bakka kana ni tuqaaftu jechuudha. Profaayilii gajjallaa jechuudha keessatti bakka kana ni tuqaaftu jechuudha. Akkaataa ittiin fooloo guddaa argachuu dandeessan ammallee dabalataan adiirraa gara fooloo deebisuu barbaadan isii kanarra keettanii jechuudha kunoo. Kun lamsa tokko hin qabu jechuudha. Akkasitti irra keettanii throw on ka jedhu kanarra ni keettanii jechuudha. Kunoo kanarra jechuudha. Xiqqoosa. Achi booda isa gadii kana ta'us kana hunda keessaa mircaan isinii kenne kana hunda keessaa jechuudha. Tokkumatti filatanii jechuudha. Artistii taatan fakkeenyaaf audio gadhiisuu barbaadda viidiyoo waan irratti hojjetan jechuudha. Footoo postii shortii waan adda addaa jechuudha. Baagiraawundii waan feetan jechuudha. Ingiliffaan isin gaafata isin keessaa kan isinitti tolu filatanii jechuudha. Ani amma artistii ka jedhu kanarra keedhaa jechuudha. Achi booda kun amma kana filadhe achi booda maal gootanii kunoo isa kana filatanii jechuudha. Okay kontiinuu ka jedhu kana itti rukutan jechuudha. Isa gadii kana jechuudha. Kunoo isa kanatti kontiinuu gootan. Kunoo kana jechuudha. Akkasitti irratti deebi'a. Ammallee kontiinuu gootan kunoo bakka kana jechuudha. Kontiinuu bakka jedhu kana malee ni tuqaaftanii jechuudha. Amma irratti deebi'ee jira jechuudha. Akkasitti itti fayyadamaan isin jira obboleeyyan kiyya. Mee amma kiyya ilaallu kunoo ilaalame amma jechuudha akkanitti jiru. Sila akkasitti turre jechuudha. Amma akkasitti itti fayyadamaan isin jira obboleeyyan kiyya. Viidiyoo kana waliif daddabarsaan isin jedha.